furake dubike neboda fulake molalu naga nargada dumesa furake dubike neboda fulake molalu naga nargada kana fijuko silala humnako tinjro sinala kana fijuko silala humnako tinjro sinala ararike anaf nagakoti ararike anaf bokonakoti ararike anaf nagakoti ararike anaf bokonakoti bokonako tatana bokonako. Haleluya, haleluya. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Jaalala Waaqayyoo yoo ta'e sagalee Waaqayyoo gabaabaatti guyyaarraa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Yoo jaalala Waaqayyoo ta'e mata duree gabaabaa bara gara dhumaatti maaltu ta'a kan jedhu isiniif qabadhee dhufeera. Injifannootuuf subscribe gootanii yeroo baay'ee argachuu dandeessu. Karaa hojii tajaajila keenya sirraa argachuu dandeessu jechuudha. Ho'imsiin gara addunyaa naggasaa official kan jedhu hordofuu dandeessu jechuudha. Har'a gabaabaatti wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 3 irra jiru kaasee dubbisee kana booddee dubbii gabaabaa kana walii wajjin ilaalla jechuudha. Innis akkasidha. Akkuma Yesuus gaara ejersaa gubbaa ba'een bartoonni gara isaa dhufanii kophaatti nutti himi kun yoom ta'a? Mallattoon dhufuu keetii kan dhuma barichaas maalii jedhanii Yesuus immoo deebisee omti nu akkasin wallaalchisnetti akeekkadha. Baay'een ani masiidha jechaa maqaa kootiin hin dhufu. Namoota baay'ee si wallaalchisu. Lolaaf oduun lolaatu dhaga'uuf jirtu. Akka naanetti ilaalladha. Kan akkasii kun ta'uutu irra jira. Kun garuu ammallee dhuma isaa miti. Sabni saba irratti, mootummaanis mootummaa irratti hin ka'a. Beellis socho'insi lafaa iddoo adda addaatti hin ta'a. Wanti kun hundinuu garuu jalqaba ciniinsuuti jedhee ameen. Gooftaa Yesuus galanni guddaan siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee eebbifamu. Dubbii keessaa hubannaa namaa banuu, dubbii keessaa jireenya bara baraaf nama qopheessu kanaa akka dhageenyuuf harki gargaarsa kee humni aangoo qabeessa kee nu wajjin haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ameen. Sagalee kanaa bartoonni akka jedhaniitu Yesuusin gaafatani. Nutti himi. Humni barichaa yoomidha? Guyyaan isaa yoomidha? Akkamitti beekuu dandeenya? Haala akkamiitiin adda baasnee beekuu dandeenya? Nutti himi yaa barsiisa jedhanii Yesuus yeroo isaan gaafatan agarra. Yesuus immoo akkas jedhe, omti nu karaa irraa akkasin hin kaachisnetti of eeggadha. Guyyoota gara dhumaatti namoonni ani masiidha ofiin jedhan hin ka'u. Namoonni ani barsiisaa cimaadha ofiin jedhan hin ka'u. Namoonni ani beekamtii guddaa qaba, raajii jabaadha ofiin jedhan hin ka'u. Kanaaf of eeggadha. Eenyuyyuu karaa irraa akka hin kaanetti of eeggadha jedhaan. Egaa sagalee kana keessatti kan nuti agarru waa'ee bara dhumaati. Waa'ee bara dhumaati. Barri kun bara dhumaa akka ta'e namni kamiyyuu beeka. Eenyuyyuu beekuu danda'a. Sababni isaa haala marra jirurraa kaafnee wantoota baay'ee arguu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Bara gara dhumaatti maaltu ta'a kan jedhu isa jalqabaa tokkoffaa irratti ani masiidha kan ofiin jedhu
en ka'a. Ani masiidha kan ofiin jedhu en ka'u. Lammaffaa lolaaf oduu lolaatu dhaga'uuf jirtudha. Lolaaf oduu lolaa dhaga'uuf jirtudha. Sadaffaanii sabni saba irratti sabni saba irratti mootummaa irratti en ka'aadha. Rakkinatti dabarsanii kiristaanota kennuutu jiraadha. Namoonni dabarsanii waliin kennuu wal jibbuudha. Inni jaaffaan namoonni dabarsanii waliin kennu kan jedhudha. Inni torbaffaan seera malee jiraachuu waan baay'atuuf jaalalli namoota gidduudhaa qabbanaa deeman. Seera malee jiraachuu waan baay'atuuf jaalalli namoota gidduudhaa maal ta'a deema? Qabbanaa deema. Waaqayyo jaalala nuuf kenna. Egaa wantam dubbate macaafni qulqulluu kanarratti wantootni Yesuus Kiristoos gaafa sana bartoota isaatiif dubbate ta'aa jira moo ta'aan jiru kan jedhuu fi fuultuu fuulii kan nuti arguu qabnu ta'aa jira. Bara gara dhumaatti maaltu ta'a kan jedhu lolli foduu lolaan dhaga'ama kan jedhu ta'aa jira. Sabni saba irratti hin ka'a kan jedhu ta'aa jira. Mootummaa irratti ka'a kan jedhu ta'aa jira. Rakkinatti dabarsanii wal kennuun ta'aa jira. Egaa barri nu keessa jirru kun bara akkamiidha kan jenne immoo dudduubatti tilmaamuun keenya gaariidha. Barri nu keessa jirru kun bara gara dhumaa akka ta'e dagateera. Dhaloonni ammaa kun keessumaa namoonni ammaa kun hiriyoonni namoonni akka keenyaa kun dhaloonni teellaa kun dhufaatii gooftaa irraanfanneera. Gooftaan hin dhufamoo hin dhufu. Barri kun gara dhumaati moo gara dhumaa miti? Barri kun akkamii? Haalli barra kana maalirra akka jiru namni kamiyyuu dhiiseera. Garuu macaafni qulqulluun maalluun jedha? Guyyoota gara dhumaatti wantoota kana hundinuu ta'uuf jiraa jedhamee caafamee jira. Tokkoffaa Qorontos 13:1 irraas waa'ee kanaa dubbata. Yohaannis 3:16 irraas akkuma kana dubbata. Namni garuu dhaga'uu dideera. Arra bor waan hojjetetti deebi'uudhaan firdii jalatti of deebisaa oola namni. Kiristoos nuuf du'uudhaan firdii jalaa nu baaseera. Kiristoos gara keenya ta'uudhaan bilisa nu baaseera. Kiristoos sitti waamuu keenyaan bilisa baaneera. Garuu maaltu ta'ee hubannaa dhabiisa keenyaan gara teellaatti harkifachuu keenyaan miidhama guddaa jala jirra. Kiristoos irra dhufatee bor dhufatee wanti beekamaan hin jiru. Garuu Yesuus hin dhufa. Ati obboleettii koo, ati obboleessa koo maal hojjetaa jirta? Dhaabbannaan kee akkami? Eessa dhaabbachaa jirta? Garam jirta? Wanta ati hojjettu akkami? Haalli ati keessa jirtu gaariidha? Wanta ati keessa jirtu gaariidha? Mul'ata ati qabattee jirtu gaariidha? Waa'ee biyya lafaatti hidhamtee utuuti jirtu Yesuusitti dhufa moo waa'ee biyya waaqarraa utuuti yaaddu Yesuusitti dhufa? Jireenyi nu har'a lafarratti jiraannu kun waa'ee kan hin baasne jireenya umurii gabaabduudha. Haala irraa kana keessa dhaabannee Kiristoos gooftaa yoo hin jennu ta'e nu bor nama waa'ee baasu miti. Bor nu nama gatii qabu miti. Yoo baay'ate waggaa 20, waggaa 30, 40, 50 bakka kana zachi goonaan hin deemna. Achiin booda eessa dhanna? Waa'een mana galgalaa nuuf galu. Waa'een mana galgalaa anaaf isiniif galuu qaba. Maaltu ta'aa jira? Kiristoos dhufuunsaa akka dhiyaate beekuutu isinirra jiraata. Yeroon kun yeroo gadheedha. Barri kun bara gadheedha. Baratti hiriyaan hiriyaa isaa ganuudha. Baratti sanyii isaa gatuudha. Baratti lammii isaa gatuudha. Ati garuu eessa jirta? Ati garuu garam jirta? Egaa macaafni qulqulluun gara dhumaatti kanatu ta'aa nuun jedha. Eenyuun ilaalla jajjabaanna? Nuyi kiristaanonni wangeela qulqullaa kanatti namannu yoo ta'e eenyuutu wajjin eenyutti amanna? Eenyutu wabii nuuf darba? Arraniifati eessa jirra? Eessa dhaabbataa jirra? Dhaabbannaan keenya garam? Kiristoos amma yoo dhufe nu argachuu danda'a? Biyya lafaa kanarratti yeroo muraasaaf jiraannu. Achi keessatti garuu isheeyyuu ciniinsuudhaan gidiraadhaan dabarsituudha macaafni qulqulluun. Egaa namni waa'ee biyya waaqarraa dhiisee dagatee waanuma arraa du'u yoo yaade kun bu'aan qabu. An akka kootti maal jechuun barbaade qulqullummaa keenya eeggannu. Qulqullummaatti deddeebinu. Obboleessa kee irratti hamaa yaadin. Haadhoo kee irratti hamaa yaadin.
Sanyii kee irratti hamaa yaadi. Lammii kee irratti hamaa yaadi. Ati lammii biyya waaqarraati. Ati lammii biyya waaqarraati. Macaafni qulqulluun akkasidha. Filiphisiyoos keessatti Phaawulos gaafa dubbatu, ergamaa Phaawulos gaafa dubbatu, warra Filiphisiyoos gaafa barreessu maal jedha? Ani lammii biyya waaqarraati. Ani lammii biyya waaqarraati. Nama lafaa osoo hin taane ati wangeela Kiristoositti amanta yoo ta'e ati lammii biyya waaqarraati. Egaa erga lammii biyya waaqarraa ta'e wanti itti yaaduu qabdu waa'ee biyya waaqarraa ta'uu qaba. Ati erga lammii biyya waaqarraa taate wanti itti yaaduu qabdu waa'ee biyya waaqarraa ta'uu qaba. Sababni isaa Kiristoos hin dhufa. Kiristoos hin dhufa. Haala irra si liqimse gassidhiisa. Wanta irra si liqimse gassidhiisa gaafa Kiristoos dhufa. Kiristoos dhufeennaan haala waan amma piroofeesarii maaloo sadarkaa barnoota kamillee daangessu. Sababni isaa fuula Waaqayyootti namni kamuu nama fudhata. Iddoon wal qixa teenyu akka addanaa osoo hin taane achi wal qixaadha. Wamburii nu irratti barcumni nu irra teenyu achi wal qixaadha. Harka Waaqayyoo keessa nama wal caalchisuun hin jiru. Egaa ati lammii biyya waaqarraati. Kiristoos hin dhufa. Siifan hima. Kiristoos hin dhufa. Qophaa'aa jirta moo qophaa'aa hin jirtu? Galaa qopheeffachaa jirta moo galaa qopheeffachaa hin jirtu? Deemsi kee attam? Kaadhannaan kee akkam? Kaachuun kee akkam? Wantoonni amma dubbadde qabxiilee torban kana naqa tokko irra deebi'ee nan dubbadha ammas. Jalqaba irratti bara gara dhumaatti maaltu ta'a? Ani masiidha kan ofiin jedhuun kaa. Eeyuun duukaa deemaa jirta? Garam jirta? Mul'ata kee akkam? Namoonni gooftaa Yesuus Kiristoos akkasidha. Utuma gooftaa ta'ee jiru namoonni maallaan jedhu jedhee bartoota isaatti deebi'ee isaan gaafate. Teellaa deebi'uudhaan bartoota isaa gaafate. Isaanuu deebisuu hin dandeenye. Phexros tokkitti ka'ee deebise. Ati Masiih Ilma Waaqayyoo isa jiraataati. Eessa jirta? Eeyuun duukaa deemaa jirta? Eenyu wajjin hiriiraa jirta? Yaa obboleessa koo, yaa obboleettii kootti yaadi. Macaafni qulqulluun akkasidha. Yeroo si'a nawaa tokko nama dhiba. Namni zimbuloo fuula feesbuukiitiin bahee Kiristoosii waaqa miti, Kiristoos akkasii kan jedhu faashiniin tokko yeroo dhiyoo as kana ji'a lamatuun guutinas dhiyeenya kana jalqabeera. Isa kana kan beeku anaaf siidha. Ati beekuu qabda, an beekuu qaba. Abbaan barbaade waan barbaade yoo deesse ati isa qabatte kaayyoo kee galmaan ga'uu qabda. Arras Boris wanta siidhamu yoo jiraate Kiristoos waaqa amanamaadha. Hin dhufa probabilitiin qabu hin dhufa Yesuus. Gaafa dhufu garuu eenyuun argata? Wanta amma ta'aa jiru kunoo mallattoo gara dhumaati. Ati eessa jirta? Wanta amma dubbatamaa jiru kunoo mallattoon isaa gara dhumaa kunoo raawwataa jira. Ati eessa jirta? Ati eessa jirta? Utuu ati waan biraa duukaa fiidduu Yesuus yoo sitti dhufe alatti hafta. Utuu ati biyya lafaa duukaa fiigaa jirtu yoo Kiristoos sitti dhufe ati alatti hafta. Ani addunyaan wabii sii darbuu hin danda'u. Anaaf ati dhuftee wabii naa darbuu hin dandeessu. Namni na caalu tokko dhufee paasteriin na caalu tokko dhufee wabii sii darbuu hin danda'u. Eenyu tokko dhufee wabii sii darbuu hin danda'u. Dhimmicha abbaatuuf baasa. Har'a garuu walitti muuqamna. Aan si baasuu hin danda'u. Ofii koo iyyuu hin beeku. Kan ofii kooti anaaf Kiristoostu wal beeka. Ati obbaasuu mokkori. Obbaasuu yaali. Haalarraa kun gasi dhiisuu danda'a. Kiristoos hin dhufa. Ati achi keessa dhaabadhu Yesuus gooftaa. Yesuus gooftaadha yoo itti darbuu dandeessa. Yeroo dhiyoos kana biyya keenya kana keessatti rakkoo baay'een jiraachuu danda'a. Rakkoon nama danqu baay'ee jiraachuu danda'a. Ati garuu Kiristoos gooftaadha. Kiristoos naaf dhufa yoo jettee darbitee argamta. Egaa yoo obboleessa koo dubbii Waaqayyootti qabamii jiraadhu. Waaqayyo si wajjiniin ta'u. Haalli si qabe hundinuu gassi dhiisuu isaa nan barbaada. Guyyaa har'aatii jalqabee wanti si qabe gassi dhiisa. Guyyaa har'aatii jalqabee wanti si marse gassi dhiisa. Ati garuu maal gochuu qabda? Lafa dhattee gali. Qixa jirtuu deebii. Mul'ata kee haaromsadhu. Wangeela fayyinaa mana kee keessatti dubbifadhu. Alaa obboleettii koo sittan hima.
jireenya keeraaf kan ta'u, bultoo keedhaaf kan ta'u, isa galgalaasa ta'u, Kiristoosin biraa baafachuudhaaf jilba keete Waaqayyotti deebi'i. Gara Waaqayyotti deebi'i. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Gara isaa ilaala fuulli keessan ifu deebitanii qaaniin lafa hin ilaaltanidha. Meetti yaada. Bara gara dhumaatti wantoota ta'an macaafni qulqulluu kana keessatti wantoonni caafaman ta'aa jira moo ta'aan jiru? Ta'aa jira. Namni wabii namaa darbuun hin jiru. Ani wabii sii darbuu hin danda'u. Ati wabii naa darbuu hin dandeessu. Kanaaf waa'ee mana kee galgalaatti yaadi. Alaa obboleettii kosii nan jedha. Waa'ee mana kee galgalaatti yaadi. Kiristoos hin dhufa, hin dhufa. Hin dhufa, hin dhufa. Itti yaadi. Waaqayyo Gooftaan Yesuus Kiristoos lafatti dhaqee si haa gashu. Qixa si liqimse keessaa si haa baasu. Waan si liqimse keessaa deebi'i. Har'umaa kaasii yaada garaa kee jijjiirradhu. Har'umaa kaasiiti mul'ata kee haaromsadhu. Waaqayyo garaa laafessa waan ta'eef, waaqabeessa waan ta'eef ofitti si qabeessi ilaa dhala koo baganaa dhufte jedhee ofitti si qabee sitti deebi'ee isaa wajjin jiraachuu isaatti gammada malee Waaqayyo baduu keetti hin gammadu. Dhugaan siin jedha Waaqayyo baduu nama tokkotti hin gammadu. Hoolota 99 gubbaa salattafan. Inni garuu ishee tokkitti barbaacha bowwaa keessa deemee ishee tokkitti badde sana barbaachuu laga bu'e. Arras Waaqayyo baduu kee hin barbaadu. Arras Waaqayyo cabuu kee hin barbaadu. Arras Waaqayyo namaa gad ta'uu kee hin barbaadu. Deebi'uu kee barbaada. Namoota yaaddoon rakkinaas hin qabe hundinuu yaaddoon rakkinaas hin gadhiisuu danda'a. Isaayyaas 40:27 irraa kaastanii yoo argitan, yaa Yaaqoob yaa Israa'el karaan koo Waaqayyoon duraan dhokate, firdiin koos Waaqayyo koo biratti anaaf hin ilaalamne jettee maaliif gungumta? Ati hin beekne hin hubanneere. Waaqayyo isa hundumaa gochuu akka danda'u achitti himaa. Isaayyaas sana keessatti yoo argitan, Waaqayyo aangoo qabeessa ta'uusaa, warri Waaqayyoon eeggatan humni isaanii haareffamuusaa achi keessatti arguu dandeenya. Alaa yaa obboleettii ko, alaa yaa obboleessa ko, dhaamsan sii qaba, ergaan sii qaba. Guyyaa har'aa kanaa kaastee yaada garaa kee jijjiirrattee deebi'uu kee nan barbaada. Guyyaa har'aa kana jalqabdee waan si qabe keessaa bahuu kee nan barbaada. Guyyaa har'aa kana jalqabdee haala si liqimse keessaa bahuu kee nan barbaada. Yeroo ammaa kana jalqabdee waan si liqimse keessaa bahuu kee nan barbaada. Har'aa jalqabdee wanti si qabe gassi dhiisuu isaa nan barbaada. Kan akka goonuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo isa dhageenya nuuf haa eebbisu. Hin kadhanna Waaqayyoon. Yaa Waaqayyo sin kadhadha. Namoota haalli garaa garaa karaarraa isaan kaachise maqaa Yesuus Kiristoosiin karaa jireenyaatti deebi'an. Maqaa Yesuus Kiristoosiin karaa jireenyaatti deebi'an. Hundinuu yakkaniiru ayyaanni Waaqayyo isaanitti irrateera jedhamee caafamee jira. Arra galgala kana yaa Waaqayyo sin kadhadha. Saatii ammaa kanatti sin kadhadha. Wanti dhaloota kana qabee maqaa Yesuus Kiristoosiin gadhiisuu jalqabu. Guyyaa har'aatti jalqabee gadhiisuu jalqabu. Ayyaanni Waaqayyo namoota kana wajjin akka ta'u nan barbaada. Namoota sagantaa kana hordofan hundumaa wajjin akka ta'u nan barbaada. Maqaa Yesuus Kiristoosiin guutummaan jireenya isaanii haa eegamu. Gaafa dhuftummaa mootummaa kee keessatti isaan yaadadhu. Maqaa isaatiin nu jaallatte Yesuus Kiristoosiin. Ameen.